akkaataa barreeffama afaan kamiituun barraa'ee salphumatti afaan oromoorratti dhiyeeffatanii dubbisuu dandeessan isin barsiisa. Fakkeenyaaf barreeffama afaan ingiliffaatiin barraa'e kana jechuudha. Osoo gara tokkollee deemtanii koopii gootanii gara afaan oromootti tiraansleetiin goone jechuudha bakkuma jirtan teessanii jechuudha. Barreeffamni suni WhatsAppiin isinitti argamu, Messengeraan isinitti argamu, Telegiraamaan isinitti argamu, hatta Facebook irratti waan poost ta'e jechuudha. Salphumatti jechuudha barreeffama afaan kamiyyuu haa ta'uuti. Osoo namaanillee barreeffamni kun ani dubbisuun beeku maal jedha jettanii namallee hin kadhanne jechuudha. Salphumatti barreeffama feetan jechuudha. Salphumatti bifuma kun amma asirratti argaa jirtan kanaan afaan oromoo irratti dhiyeeffatanii dubbifachuu dandeessan isin barsiisa. Osoo gara tokkoon deemne jechuudha waan nama tana qofa achirratti buttanii jechuudha haala kanaan salphumatti jechuudha barreeffama afaan kamiituun barraa'e afaan addunyaatiin barraa'e jechuudha afaan oromoo irratti tiraansleet godhatanii dubbifachuu dandeessan jechuudha isin galee. Hayyee daawwattoon kiyyaa barreeffama afaan kamiituun barraa'e barreeffama feetan jechuudha afaan oromoo irratti dhiyeeffatanii dubbifachuudhaaf aappii tokko isin barbaachisa. Aappii san buufachuudhaaf as Google Chrome keessatti dhuftanii achi booda bakka sarchii kanarratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis. Achi booda sarchi goosiftu achi booda asirratti michuujobs.com kajoo irratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda haala kanaan sitti fida asirratti ikoonii sarchi kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchi kanarratti oromoo jettanii barreessitanii achi booda sarchi goosiftu achi booda haala kanaan suuraa kana isinii fida suuraa kanarratti yeroo tokkoof kilikni gootu achi booda aappicha gabbuufachuudhaaf asirra suuta gadinii deemtu suutumaan gad deemtu gaduma deemtu gadumaati. Gaduma deemtu kinoo asirratti aappii as tuqaa buufadhaa akka jiru fuulduratti daawulood akka jiru jira daawuloodii kanarratti kilik gootaniiti aappicha gabbuufatanii achi booda aappiin haala kanaan isiniif banama amma yeroo haala kanaan isiniif baname harka bitarratti oromoo akka jiru kanarra keessan jechuudha oromoo akka jiru argachuudhaaf ammoo asuma dhootanii achi booda lugaa hunda isiniif fida jechuudha oromoo akka jiru keessa barbaadaniiti oromoorra keessanii is deebitanii achi booda harka mirgarratti immoo asirratti jechuudha ingiliffarra keessan jechuudha achi booda ishii tanaa oonii gootan jechuudha haala kanaan oonii gootanii achi booda haala kanaan wanni kinootun isiniif baate jechuudha kun onni amma asirratti argaa jirtan kun achi booda wanni kinootun jechuudha haaluma kanaan fuula jawwaalaa keessanii gubbaa isiniif teesse jechuudha isin jechuudha barreeffama kamiyyuu yeroo argatan jechuudha ergaa kamiyyuu barreeffama afaan isaa dubbisuu hin beekne tokko jechuudha haaluma kanaan ishiirra buttanii haaluma kanaan irra keessan jechuudha. Salphumatti afaan oromootti isiniif jijjiirti isin dubbifachuu dandeessan jechuudha isin galee ta'abii tokko malee osoo koopii gootanii gara biraa geessitanii tiraansleetiin goone akkasuma osoo barreeffama kanaan beekumee namaan naa dubbisin jenne salphumatti afaan keessanitti deebifattanii dubbifachuu dandeessanii jechuudha isin galee. Egaa daawwattoon kiyya aappii kana akka namni baay'een argee irraa fayyadamu viidiyoo kana laayik sheer waliif godhaadhaa waan hordoftaniif galatooma.